Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaa fi hordoftoota Gadaa chaanal. Warroonni haaraa taatan an Oliyaar jedhama. Kun Gadaa chaanal subscribe gochuun irraa fatina. Warroonni haaraa taatan subscribe godhaa haga nu deebinutti. Warroonni duraan jirtan galatoomaa laayikii keessanii fi ammas komentii keessan share gochuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Har'aan tana uma gabaabduu daqiiqaa takka lama wayii qabadhee isinii dhiyaadhe. Inni sunis markeetii hadhaa yookaan immoo karansiin hadhaa meeqaan akka jiru Itoophiyaa irratti kan isinii himuu barbaade. Warroota maybe ala keessa waa dalagdaniif ammas warroota waa'ee reentii daladdan maaliidhaaf black markeetii hedduun beeku, garuu wanta baankiin ittiin oolee hadhaan tana isinii himuu barbaade. Innis doolaarri hadhaan tana Itoophiyaa keessatti doolaarri tokko birrii 32 saantima 90 akka baankiititti jechuudha. Akka black markeetiitti garuu doolaara quba qaba. Innis birrii 42 hanga 45 jidduu deemu jira. San yoo namoonni like yoo mormitanii waan kana like markeetii beetanii mormuu dandeessanii jettan haga 47 illee deemu jira black markeetiin jechuudha. Kanaafuu akka itti walii bitachuu dandeessanii fi maali hin beektanii jedhee amana. Because bankiin 32 tuqaa 90 irra jira. Ka ammootiyyuu reentiin black markeetiin irra jiru 42 hanga 45 tti jira. Riyaalli hadhaan tana ka itti oolee riyaalli tokko jechuudha. Birrii 8 tuqaa 56 akka baankiititti. Akka baankiitti jedha. Black markeetii isaa hin beekne odeeffannoo saniin qabu. Ka biraa ammootiyyuu yeroo ka itti oolee yeroon ammootiyyuu hadhaa yeroon tokko akka baankiititti 34 birrii 34 tuqaa 8 jechuun birrii 34 fi saantima 80 jira. Baankiin akkasii jira jechuudha. Gabaa markeetii black markeetii jedhamu odeeffannoo isaan qabu. Warroonni garuu biyya alaa waan kanaan wal qabatee daddaladdan beektanii maaf waan kana isin ibsu jira. Ka biraa ammootiyyuu paawundiin tokko jechuudha. Paawundiin tokko birrii Itoophiyaa 41 tuqaa 90 yookaan birrii 41 fi saantima 90 akka baankiititti jechuudha. Akka hadha itti oole baankiin akkasii. Ka ammootiyyuu ka biraa diinaarri kuweetii tokko birrii 500 tuqaa 25 akka baankiitti oolee jira. San jechuun birrii 105 saantima 25 wajjin oolee jechuudha akka baankii har'aatti. Giraamni tokko ammootiyyuu giraamni tokko akka baankiitti akka baankii Itoophiyaatti giraamni tokko birrii 8 tuqaa 74 akka baankiitti oolee jira. Kana jechuun birrii 8 fi saantima 74 oolee jechuudha. Ka biraa mallaqni chaayinaa yoon ka jedhamu kun birrii tokko yoon chaayinaa tokko yookaan mallaqni chaayinaa tokko akka birrii Itoophiyaatti birrii 4 tuqaa 60 akka baankiitti oolee jira. Kana jechuun yoon ka jedhamu mallaqni chaayinaa fakkeenyaaf warroonni chaayinaa daldaltan maaliin akka itti fayyadamtan jedheeti 4 tuqaa 60 jechuun birrii 4 fi saantima 60 oolee jira akka baankiitti. Warroonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Waan baay'ee information garagaraa walirraa akka argannu hin beektu. So nufaana bu'aa isiniin jenna. Galatooma.